ملتولي تربة يو منخي خيسة خن أقرتو تاتي منخي خيسة ركني إجان همولن لي خسيميلو ديمو سهري هاتو شيطان هاتو بودا حاسد هاتو تكاهو قدوفان سهري دا منخي خيسة أكجرتو بيخدو واتربان قرتي يوني في ملتو منخي خيسة كمولتو تاتي ركني إجان همولن لي خسيميلو ديمو خن اتبيتو تقفا guyyaa keessa mana kee gartee yeroo dhuftu raahaa gammachuu dhabu yeroo ala jirtu immoo gartee gammadu mana keetitti deebi'uun siyaachisuun mana kee gartee qur'aanatti qara'uun ni barbaachisa hubadhu. Kan lammaffaadhaa bineensi xixiqqaan akka mixiidhaa akka bararoodhaa akka aaroodhaa gartee guyyuma keessa bakka tanaa dhufee kanuma manni xaragamu yoo baay'inaan mana keessaa kan mul'atu taate mana san keessa akka rakkinni jiru beekidu. Mallattoon sadaffaadhaa shurufkaa hamaa badaa hagartee bakki inni irraa dhufe hin beekamne kanuma malli tolee bareedee jiru kana shurufkaa badduu hamtuu bakka irraa dhuftu hin beeyne yoo mana kee keessa kan dhageessu taate dafii mana kee keessatti qur'aana qara'aa ba'i. Mallattoon afuraffaa fi shanaffaadhaa gartee mana san keessatti namni jiraatu yeroo hedduu xiqqoo fi guddoo keessatti osoo wal dandahee jiraachaa jiru guyyuma keessaa xiqqoo fi guddoodhaan namni akkanuma wal afaan bu'uu walitti iyyuu wal lolaa dhufuun mallattoo gartee guduunfaan sihirii takkaa hojjinnii si miidhuu dhufe akka gartee mana san seene itti beeyturraa. Kan shanaffaadhaa namni mana san keessa galu baay'inaan gartee barattoota yoo ta'u taate barattoonni sun hedduu kufuu fashalli baay'achuu gartee namni mana san keessa galu gartee wanni ni karoorfate hundinuu galma isaa gahuu dhabuunis mallattoo shanaffaa ittiin beeyturraa. Kan jahaffaa fi kan torbaffaadhaa mallattoon gartee mana kee keessa guduunfaan sihirii jiraachuu takkaahuu shayxaanni si miidhuuf dhufe gartee akkasi waliin galaa jiru itti beeyturraa. Manaama keessatti namni mana san galu yeroo hedduu baay'inaan saree gurraatti akkasuma masqaa jawweedhaa manaama yoo argu taate mana san keessa guduunfaan sihiriidhaa akka jirtu beekidu. Mallattoon torbaffaa fi kan dhumaa gartee rakkinni gartee ijaan hin mul'anne mana kee jiraachuu wanni itti beeytu yaa obboleessa kee yaa obboleettii tiyya dhukkubni baay'achuudha. Hogga tokko dhukkubsate tokko fayyu hogga tokko fayye tokkotti daburu baay'inaan mana san keessa namni jiraatu amma dhukkubsachuunis mallattoolee gartee sihiriin takkaahuu budaan takkaahuu shayxaanni si miidhuu dhufe ija haasidaatiin akka mana kee keessa jiru mallattoo ittiin beekanirraa. Duba furmaanni maali? Furmaanni yaa obboleessa kee yaa obboleettii tiyya gabaabatti qur'aana qara'uudha ibaadaa heddummeessuudha. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam mana suuraan baqaraa keessatti qara'ame نبي ربي أكشيطاني بقتونو فيمن أكسو نبي عليه الصلاة والسلام من خيسان قبريهم قلنا هقني في جماعة رفتني مسجد الصلاة سنة الفرد يرو غري من الصلاة راجا من خي من عبادة قل يو علت اللي باي إنا صلاة شنن كصلاة تتاتي يرو غري سنة من الفرد من غرتيك قبريهم قلنا نبي عليه الصلاة والسلام اتصالاتي خيستو سورة بقرة في آل إمران اتقرأوا هدو ميسي نبي ربي عليه الصلاة والسلام من سورة بقرة غرتي خيست تقرأمي شيطان خيسا دودا نيا أني أدو والنفع غرتي سقلمي من غرتي بقرة خيست تقرأمو أبدا غرتي أك شيطان هنسيني نبي ربي نفهمني فيديو خنوف برتين حنبسين وبلين كيتف شرقوتو بلي براهن كتني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.